قال لي فيديو كنا قد شو بدل أنا مالي يسان كذا تبي قال لي تاو بقى يسان tinggal tu kan tu mahara ya bah kelate deh bukan tu bakal وما ada apa ya udah pada nanam ada halin kapuk apa nih kapuk bakal lagi tas ketinggal tu barang kata kesini mana dia tinggal tu enam tempat tu baru sada mana dia tinggal tu kita aku dan ana masih baka ana mana baka sa tele ka kan dumo jadi ka ani wang galisa inu ya du kan kuna du baka na mo itu guru itu nak kan kayak itu dia pun makan na saya nak makan masa berbat mana na du kubali wanda me na du kubali si du kuyero na du kubate si kun sistem of rana baru tu ni beta na du kuban jadi sistem of rana baru tu lagi taruh lah tu kan lima mana ni nak asin mata ni nak tu kaduran punya kaduran si cingkama tu ni bah ana makalo pinde mo akan sigal takkan wallahi akan sigal keruda kana akan pande kala kan ditinjuru lara alman na makisitile ka jadi Hindi, asa wala hari ini sa hidung yung baka. Kung sa tiyang mga naraa. sada na hari ani eske Abang ka dito ay. ana tu Wala ito ba ang batin baka anak hindi batin. Eh, ano yung sa tirada rin, hindi ba ito? Na masiga ba? Mo, di mabirali ka nasigab. Ako makamasali ko. kai tada ani yo asitile lo limbar ba kisu jadi kamana na makisi jira ani tulan Hindi ka na kamana naman. Hindi ka, baka wabayin natin. Hinggal lah, hinggal. Akan hinggal ka. ashi bigin raja kisu ni na Video, hinggal. ana makalo ne ma Hinggal, takam. Wala hinggal, takam. Hinggal ka, hinggal. Rosa, hinggal ka. Wallahi hedduu tokko garaana nyaatte ani biyyichumatti deebi'een galuu naannooma sanayyuu ani deebi'een galuu jettee kan isheen dhokattee biyyarraa fagaattee magaalaa isaanii dhiistee magaalaa biraa deemtee hojjechaa jirtuu fi akka namni isheen agarree fi rakkoo ishee dhoffattee rakkoo ishee isheedhumatu beeka akkuma isin beektanii jireenyi baay'ee ulfaataa Itoophiyaa keessatti isheen immoo hojii biraan qabdu kan isheen hojjechaa turte yuutuubiin immoo akkuma beekamu isaan viidiyoo guyyaa 2-3 gadhiisuu yoo viidiyoo amma gadhiisan malee lakkaa'uu fi kan inni herregu warri yuutuubii irra hojjennu hin beekna saantima 2-3 herregaa isheematu walitti qabama haa ta'uyyuu malee kun ishee awwaaxxa'uu didee kun ishee baasuu didee jennaani sababii isheen rakkina kanatti galtee hojjettuu mana nyaataa taatee hojjechaa jirtu haadhaaf abbaa kiyyallee arguun barbaadu haadhaaf abbaa kiyyallee ilaaluun fedhuu jetteeni mucayyoon sin qabsiisaa poolisii qabsiiseen si fuudhee gala malee hin galta dirqiidha jetteeni isheen baay'ee jaallattee miti kan isheen kabalte jechuudha rakkannaan kabalte maaliif humnaa olitti ta'ee kan isheen biyya sanaa baatee dhuftee fi dagamma kana deemtee dhufteeti mucayyooni mucaa durbaatii dhiirriyyuu haga kana deemee naman barbaadu dhiirriyyuu haga kana deemee naman barbaadu jechuudha dhugaa rabbii mucayyoon ishee barbaadde argite kuni galata guddaa qabdi rabbiin hiriyaa akkasii namaaf haa kennu jedha dhugaa rabbii hiriyaa yeroo ammaa abaddu maaltu na galchee maaltu na rakkise jedha malee namni hojii isaa dhiisee akka itti laffa'ee hin barbaadu jechuudha rabbiin duniyaa akiraatti si haa gammachiisu mucayyoolleen jedha kan kanarraa Feroziin immoo egaa rakkoo koo namni naa beeku hin jiru rakkoo koo haatiif abbaan koyyuu naaf hin beekanii haadhaaf abbaa koyyuu hin barbaadu ani hin galuu jetteeti kan isheen bu'aa jirtu sagalee yoo fuuteen dubbatanii mana kanaayyuu na aari'uu na deemsisu ani hin barbaadu jiraachuu barbaada waan ta'eef kan inni biyyaa ba'ee fi birriif jecha waan ta'eef rakkoo kanuma qofatu beekaa namni naa beeku hin jiru viidiyoo kana yoo na waraabini miidiyaatti nan baasini jetteeti kan isheen dubbachaa jirtu ilmi namaa hin deemaa hin joora malee waan irra ga'uu fi waan isa mudatu hin beeku waan nu mudatu hin beeknu dhugaa rabbii ilmi namaa akka itti rakkoon isa mudatu hin beekamu jechuudha mucayyoon kun akkuma isin beektan egaa daaspooraatti heerumtee turte inni qubayyuu hin qabu rigii deeme jechuudha amala dhiira tokko tokkooti jechuudha dhiirri tokko tokko gatii hin qabdu darbee dhiirri nagaan jira malee tokko tokko rigaasitti qabattee deemtee booda akka fedhe bakka akka fedhe taati jechuudha dhimma hin qabdu tokkuma tokko gaarii jira malee jechuudha hundaafuu jechuudha mucayyoon kuni osoo haga kana rakkachuu baattee osoo dhiphachuu baattee maatii kolleejaan arguun barbaadu biyya sanatti illee deebi'uu hin fedhu hin jettu jechuudha rakkoon ishee rakkoo maallaqaati maallaqii
riyaa kee biraa si hambifti. Maallaqii yoo maallaqa hin qabaatini bakka yaadde gahuu hin dandeessu. Akka riyaa keetii uffachuu hin dandeessu. Akka riyaa keetii bakka namaa dhaquu hin dandeessu. Bakka firaa dhaquu hin dandeessu. Bakka maallaqa jechuun addunyaa kanarraa rabbii gaditti kan nama jiraachisu maallaqa. Amma namoonni tokko namas jiraachisa yoo nama wajjin jiraatte malee, yoo nama wajjin akkas taate malee, maallaqi maal sii godha? Jaalalatu caala. Jaalala namaa namni rabbi siif haa kennu. Maallaqi maal sii godha jedha. Yoo maallaqa qabaatte malee haatiif abbaan keeyyuu si jaallattu. Wallaahi laazim yoo maallaqa hin qabaatin haatiif abbaan kee obbolaan kee si faarsanii si jaallatani. Fakkeenyaaf kaleessa dheengadde yerootti biyya turree rakkoo keessa turreeti namni biyyaa tokko quufatu biyyaa baasa. Tokko immoo rakkateetu rakkina keessaa jijjiiramuudhaaf biyyaa ba'a. Amma gaafa biyya jirru namni galagalee nun gaafatin hin jira. Obbolaan wajjin dhalanne keessa namni nu tuffatee ba'a isheen gatii hin qabdu ba'a isheen akkana namni nun jedhu hin jira. Bara obbolaama keessaa dhalannee guddanne keessaa taraa gaditti nu tuffatanii nu laalu. Amma gaafa nuti biyya alaa kana dhufnee mana jaarrannee birriis akka ilma namaa dalagannee mataa gadi qabannee jennu silkii keenya barbaadaniitu nu dubbisu. Abaluu hin jirtii abaluu jiraa jedhanii nu iyyaafatu. Kanaaf jennaan maallaqii jaalalarraa maallaqatu naaf caalaana. Yoo maallaqa qabaatte yoo dhukkubsatte maallaqa keetu mana qorichaa si geessa. Maaliif jennaan nama bitatteetu mana qorichaa na geessiyetta. Ammoo dhukkubsatte namni ol si qabu hin jiru kan ol si qabu nama jedha namni tokko kan ol si qabu namni ol lan qabu. Maallaqa kiyyaan bitadhee ol qabeedhaan namaan kalaas. Maallaqa kiyyaan bitadhee ol qabeedhaan yoo maallaqa hin qabaatini eenyuun iyyuu nan jaallatu. Abbaa faati kiyya na dhalan iyyuu nan jaallatu. Nan jaallatan yoo namni kamiin iyyuu namni sin jaallatu tokko hin jiru yooti maallaqa hin qabaate. Yooti maallaqa qabaatte si jaallatu. Isinummaa namti iyyuu lama ijoolleen biyya rabaa jirtanii seenaa keessan kaleessaatii fi seenaa har'a wal bukkee qabaati ilaala. Akka itti amma maatiin keessan isin kabajaa jiraniif akka duraan kabaja qabdan ilaala. Kanaafidha malee haadhaaf abbaa jibbitee miti kan isheen irraa fagaattee fi yeroo rakkoo isheetiin intalli keenya eessa jirti jedhanii hin barbaanne intala keenyarra maal dhugaa jira maal nyaachaa jirti maal dhugaa jirti jedhanii hin barbaanne. Kanaafidha kan isheen haadhaaf abbaa ishee komattee ija isaaniiyyuu arguun fedhu kan isheen jettee. Kanaafidha namni heerumtee nutti galteedhu keessattuu dubara heerumtee galteen jaallatani maatiin heerumtee nutti galte qe'ee nu dhaaluuf jedhu. Dhugaa rabbi ana waan hin beekuuf hin qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jennaani jaallattee miti roosaan keenya. Oromoon si jaallataa, Oromoon si kabajaa. Galiitii yuutuubii keerra hojjetadhu. Hin jedha akka kooti yuutuubiin akka duraanii miti haga tokko maan jedhu amma yeroo ammaa kanatti yeroo ittiin doolaara seeraan lakkaa'aru kanatti galtee yuutuubii keerra hojjetatte galtee yuutuubii keerra dalagatte eenyu abbaa fedhe caalaa jiraatta. Mee riyaa kee kana dhagayiitii riyaa kee sin aarsiniitii aarraani kan si qabalte duukaa galii roosaa kiyyan sin jedha. Dhugaa rabbii uummanni Oromoo si bira dhaabbate si jaallata. Utuma waa si gochuu baatee si gargaaruu baatee iyyuu yuutuubii masii daawwatanii iyyuu dhugaa rabbii iddoo guddaadhaan si ga'uu jechuudha. Kanaafuu adaraa keessan jajjabeessaa laayikii godhaa fi utuu laayikiin godhiniif bukkeen darbinaa fi namoota baay'ee bira ga'ee haa beeksisuufi jechuudha. Maaliif carraan kun bor nu qaqqabuu danda'a waan ta'eef hin beennu